Ani sila ijoollee mana qaqadhoon tummaan irraa barbaaddiin jedha. Ishi gurbaa kanarraa ilmoo dhalchu wallahi gurbaan nama fiqirii si ajjeesu akka suuraa irratti xiqqoo sitti fakkaachuu danda'a. Ishi maal jetta kot? Haadhafaat jetta kunoo suuraa maal giteemi? Irra naa deebisi yoo jette suuraa sii mambida. Gurbaan xiqqoo miti immoo nama lafa kanarra jiraate nama araadaadha nama si qabachuu danda'u saahiba kooti. Bibi namni na qabachuu danda'u dhalanne an laala. Wallahi warabbal kaaba batam la akka kaayirootti immoo number 1 dha waa hundaan gaafan siin jedhu siif galamti batam number successful jedhama gurbaan. Habibi maybe amma inshallah jaartii tu yuutti baajaajii jaartii tu bitee harka kennee yookaan jaartii ni. Wallahi gurbaan nama biyyarraa ila nama ergasi eessa ture beeyta gurbaan nama hojjetatee suudiirra waggaa meeqa hojjetee birrii guddaa qaba. Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah sanuu suudi. Allahu akbar Muhammadu suudi. Ya Rabbi. Muhammadu suudi dimiti gurbaan nama intini dhaan iqaamaan deeme suudii hojjetatee. Ah. Bade Suudi. Ma Suudi hunda walitti qabin kan. Ka inshallah oso asi. Sarratab tab garuladi akka asli titti jilbi lukkaya gurraachai. Asli nama Suudi waggizee kudha sagal moo maal deebi'e miti baariidhaan. Kun immoo akkuma carraa dhaqee. Akka asli dha jilbi lukkaya bibi yoo tan habibi gaa hay sa'nu Suudi ilaal ka argitani Suudi ture. Suudi shamarran tan lafa arraabe. No gurbaan ijoollee dha naamani Suudi ilaal. Itoophiyaa irraan Suudaanii ture Suudaanii irraan shamarran tan lafa arraabe. Kaayiroo seene. Mee amma gurbaan kun rabbii Oromoo waan jettan jedhame gurbaan kun amma haadha. Malab nuuze malawaa dhuge waa irraa dhugisanii. Ilaala gurbaa kan akkamitti haati faaxee dira gurbaa qimame mee ilaala gurbaan kun amma asliidhaan akkamitti walifa asliin nama waggaa 50maati kurree waggaa 30 guuta saahiba kooti. Eessa ijoollee isaati? Ijoollee Jimmaati. Baale moo Jimmaadha. Gurbaan immoo yaa raadaa liji nama fiqiriidhaan si jilbeenfachu ilaali meela atuma ijuma keessa laalati nama muudiin galuuf hin beeytaan. Mee ka kophaa dhaabate fidi mee. Kan qobaatti dhaabbate okay. Kan qobaatti dhaabbate suuraan qimamii jira haadha faadhe gurbaan nama. Abduu seen mala fuulii wayii nyaachite saniif akkana godhatte saniif akkasii bootti. Asli na gurgurachuu booya Abduu seen na gurgurachuu booya reedii na gurgurachuu bootti biyyee nyaattani. Ol baas. Ilaa gurbaa ilaalime qobaa dhaabbachuu jira laa asitti ilaalira. Ilaalime qobaa dhaabbataan asii mee maalti tafe asitti? Jilbaa gadi maal ta'e? Maal ta'e kun ilaali kaati intini makiina intini halkanii suuraa halkanii keessa kaa'ameeyyuu sanu. Maal halkaniin qabe rabbe jilbaa gadi maal ta'e sina nagaumaa fayyama qaba luka saniin garuu qabiraa fidi mee kadhaabatu koo akka luka akkana kaatee miti. Maati ijjisiin arguu surree jiisii dhabari dukkana sitti kunnoo. Habibi surree jiisii maaliif inshallah jilbaa gadiin keessa hin jiru bar mudhii gadiin keessa hin jiru. Argaa jirtu ati maal taate kunoo laalila. Amma kan lafee waraantee lafa na dabarsuun. Habibi atta godhe suuraa kiyya qoyse agarsiisa. Hai. Addatti. Ani Muhammad jilbaa gadi kadhatu yaa rabbii hiyyati yaa rabbii yoo ani isa fedhe illee duddabaraa. Kunoo ila as keessattis ilaalladhu kunoo ila asittis immoo ilaalila kunoo isa kamii ilaaliitii bari as keessaa. Suurree tan nama 50 godhate sila. Kamii ka suurree gurraachaa sammoo ka daalachaati. Kunoo as qofaa dhaabbatu karaa asii kanaan. Habibi dhiirti kun olaali yoo akka kan kee kanatti surree guutte dhiirri ilaali yoo akka kan kee kana surree guutte amma kun illee ka luka haxumaa sun illee ka caammaa adiin ta'u. Guys, ati maata diddee giggim jetteetti maal abbaa koon godha guys. Ta'u. Garuu qoy yoo ka'e keessaa wal isin barsiise dhugaa irraa qabamtee bor yoo ati suuraa isaa asirra keewwan na gurbaan immoo laa arrabas yoo ta'e. Wallahi Abduu se rabbi ka kadhe ilaali. Wannoo gaafadhu reedii gaafadhu. Raiso suuraa kee ergi qoy. Diyaasboora akkana mallaqaan taphataa deemu wallahi rabbi ka kadhe fedhu jedhe nama yoo. Raiso suuraa kee keessaan ergi jabaadhuuti carraa yaalta. Tokkommoo kan hoteela qabu jira hoteela guddaa kaafteeriyaa guddaa qophaa isaatti qabu. Warabbal kaaba nama hoteela qabu wayiiti. Bataam waddoo shaalessuun qoy carraa koo yaala. Ka hoteela qabu haa ka hoteela qabu hayyee bataa. Wallahi hoteela guddaa isaa qaba kunoo as duuba sana.
Sin argisiisa hoteela ajaa'ibaa gabaan saayyoo akka Habibi faate tu bane bira deeme faqafateen bakki. ofii banatee gurbaan nama sooressa jo an sooressa malee wal sin barsiis keessaan ergira isoo jabaadhu suuraa fidee asirra godhee wal si barsiisaanii yoo sin filannoo kee anke kana obsaa ku 50tti bakka hin didde obsaa Badeef. amma kan biraan sii fida warabbi kanammoo yoo didde ilaa amma aqwaamiidhaanis ta'e waa hundaan namni sii fidaa kun namatti diduu dandeessu miti hin bi'atti mee jabaadhu ergi Laala. Jiraachuu fedhaan innaanti. inni caamma adii sin ta'u jennaan inni abbaa caamma adii jalaa boohaa jiraanis kufee jedhe jabaadhu miisenjera yookiin telegiraamaan naa ergi suuraa keen fidee asirra kaa yoo sin si filatte ka hoteela keessatti manaajara taate hojjettu wala kaashara taate isaa bafuuta hoteela sanatti Maan rabbi jedhee abduu si'a nama hoteela jetteetiin Oromooni as inshaallah wannoo zibaalaa keessa banteetiin gizee achi nyaattee xibsii nyaattee achi gadi baate inshaallah wannoon ajaan funyaan siseen asitti Oromoon banteetii wannoo jettu san dhiisiiti. wallahi hoteelli saalaan ila eddee keessootti Haayiroo wannootti habiibi inshaallah hoteela maal fakkaatu banuu hin danda'u osoo barbaadeetiin jedhee. VIP dha hoteelli isaan nuti nuqu warra sooressa qofadhu Hundi maata teebduun seera biyya dhiyeetii. Raisoo meerinaan erguu qoy bannaa suuraan dhufu qoy Ani biyya kana keessa nama tokko qofa natti tola bas nama tokko qofa natti tola malee bas jechuun hundi isaaniitu gaariidha ginee minyoota adeemle mukkataadha. haadha faate sii fidaan jira qoy obsi suuraa bareeda isaan sii fidaara kunu haadha faate wallaahi suuraan sii fidu kun yoo ati tokkoffaa irratti hin fudhanne ila kanoon fudhattamoo fudhattu gurbaan kun abbaa hoteela ila ila kanoo mee kanoo Mee qoy silkii waa gubbaarraan na fide silkii waa gubbaarraan na fide qoy mee qoy. kanan fudhattamoo fudhattu Qoy mee silkii irra na darbe oh my god qoy. TikTokiin kee irra na darbe qoy. haadha faate fiqirii qoy keessa galte bakka uffata TikTokiin irra na darbe wannoo wal gubbaa korsiisa san na fide qoy. maal wal korsiis Wannoo na fide isaa dheeraarra ture. Mee achi jira gormee. mee kana ilaali mee amma gurbaa kana mee ilaal taa'ichitti yoo taa'u ilaal mee gurbaa kana irraa hin haftaa amma hoteela qaba nama amala qabu Kadhaabatu fidi mee kadhaabatu fidi gasila borcii qaba moo kadhaabatu fidi yaa rabbi. boorcii qabu wallaahi boorcii qabu warabbal kaabaa kan dhaabbattus jira siifan fidaan Kadhaabatu fidi mee rabbi garuu kun ka dhungatamee jiru hidhiin isaa hidhii lafa jirtu miti. Wallaahi nama na ka nyaate. mee qoy gurbaan nama ajaa'ibaati nama qallaalisii fidaan jiru an sooressa gurguddaan wal si barsiisaa raad obboleessoo suuraa dhaabbata ergi Dhiira jaartii qabdu yoo baruu barbaaddan jechuudha guys. Jalaa kana gor dhiira jaartii qabdu yoo barbaaddan hidhii kana irra laaltan hidhii kana ilaalin. wallaahi singiliidha warabbal kaaba singiliidha oksumbi an soban soba Abduu ta'e kana nan bulchin inni jaartiin qabu biyya kana keessaa jedhu. idina nan bulchi wallaahi singiliidha warabba akkuma kiyya nama hoteela qabu biyya kana akkuma kan keetti taanaan taadaa inshaallah haga nyaata aree jedhi kaa. oksum billaahi singiliidha oksum billaahi qobaa jira nama tokko jaartii sin qabu Biyya kana waggaa meeqa akka dhufe? anumaa wajjin dhufe waggaa 8 biyya kana Waggaa 8 biyya kana keessa dubartii takkitti hin beeku jedhi kakadhu. indee jechuun ikko namni fiqirinyaan baafatame naamin jedha gin amma singiliidhaan sin jedhe Taadaa inshaallah kasan gurgee dhiisee haadha faatellee gurguu fire inshaallah. amma gurbaan kun yoo suuraa dhaabii erge siif qoy kan dhaabiin siif fida yaada kee jijjiiruu dandeessa amma suuraa dhaabii aboo jabaadhu suuraa dhaabii erge ka maal taate obboleessa koo gabaa ofitti hin qabin mucaan qabamteetti ammaa yooka tokko akka siisis qabamte bare gaafa kan dhaabii argite immoo dhibbaan dhibba qabamte haati faate Jimmaa silannii. mee ilaal mee gurbaa kana mee ilaallattu hin kuffisiin waaliif wamma jarjarte gaafa kan dhaabii dhufe fudhachuu dandeessa hin kuffisiin kana Borcii qaba guys. Anu fiiga dargaan jiru kalli walirra geessu. meerre suuraan dhaabii jiru joo Kaawwannoo argutti. aboo suuraa dhaabii akkamittiin arge namni bira ergaayyee nuti isin kuftaniittu raisoo obsan dhiise obboleessoo ati inni caammaa adii isin ta'u jette amma kan bicuusi carraa darbuu qabu raisoo kana qofittiin raisoo argi suuraa dhaabii jabaan dhugaa asirratti gabaarratti dhiyaattee jirta caarataa kana darbuu qabda akka hiriyaa kiyyaa keessa
Wallahi gurbaaniyyuu isaayyuu haati faatee dasiyatti wajjin qaameen jira naan jedhaara nama gaarii ala qaama. Ara wallaan naa waliin qaameen jiru ara maqaan hin balleessin rabbi ara. Warabbal kaaba wajjin qaameera dha kunoo waliin beekan. Wallahi abadan wallahi no ara maqaan hin balleessin awri miidiyaa dhugaa se'a. Qaamii miti matiin qaamneem yookiin si biratti qaaman taati intini jette. Laa wallahi namni mana kiyyaani reedi si Isaaq. Aboo eenyuun egaa gurbaa suuraa guutuu ergi baqayyee filadhe oye suuraan guutuu kufeera. Makeeraati inshallah waliin qamaan hin jenne iyyuu. Jettu kaakootti nyaata inshallah waliin qamaan. Suuraa guutuun suufi daara nyaadhu nu godhe maal taate obsi mal. Ilaalla dhume. Mallaqa nyaattee jirarra. Ilaali. Haadha faata ilaali kana suuraan guutuun dhufeera isaati boorceetti ilaali gurbaan dhaabila ilaali. Amma kana irraa inaaf taa'isoo dhuguu rabbii. Mee maal jetta deebii kee eegna amma gurbaan nama hojjetatu nama ilmoo babbareedduu sirraa fedhentini jedhu hin fudhatta moo fudhattu? Akka tokko hafuura baafatteetti nama manaa fudhatteetti haati faatee kana. Miila qadhataa laa miilli homaan jedhamu. Wallahi miila tokko hin qallatu. Waa tokko eddeenis hin malee himtan hin jiru. Dhiisaa fudhaa. Laa miilli bareedaa. Dhaabiinoo. Dhaabi mee eessatu kufe kun? Waa tokko malee irra kaa'uu hin dandeessu haadha faate fudhachuu yoo hin barbaanne malee fudhadhu kan. Sanuu nama hoteela qabu nama sooressu. Laa hoteela qabaannaan hin barbaadu. Maashaallah ni bareeda garuu hoteela waan qabuuf hin barbaadu. Ni bareeda. Maa nama hojjetatudha. Baajaajii lama moo sadi bitee nama biraa oofsisa. Ofii isaatii oofuu dhiisee hoteela hojjeta ofii. Nama waa birrii kee barbaadu miti. Inni si qofittii fuuchuu fedha. La. Bareeda maashaallah ni bareeda. Argina ammoo dikkoo ishii istaayilii. Inde maa istaayilii qabaachuun bareeda ree istaayiliin isaa nambar waanidha maal waan. Nama gizee deemu jechuudha laala nama gizee deemu jechuudha fakkeenyaaf amma kun amma anaa fi isa haa jedhamu. Akkanatti harka wal qabannee deemna. Akkanatti harka wal qabannee deemna gizee deemu jechuudha laala. Inna akkasitti deema kunoo deemsisa argaan jirtu dhaabiidhuma isaarraa ilaa. Inna. Isa laalanii ana jala sodaatan. Amma ni inshallah kawan surah bahasa borak Wallahi hada faat ini ternyata pada jirta male warabbal kaaba surah marra wanta fenjo. Abi di surah bahasa borak gafa biya ba wan kairal kuno surah gafa biya ba koy agarsiisan. Hada faat surah nama wa ijaba bahasa. Askabi me amma askabi surah amma sofdu ba kai bi surah ya rabbi wasiyati oromo warri commenti surah kana ra wanta isa yo ka bahasa borak kaya jira gafa. Ila surah kana ra me wantum tibade surah bahasa borak fakatu wallahi ana fin dubatin aru gaf dubadda. Me ummanni commenti barreessa an commenti dubbisa suraan kun wama rabade himame. No style ni wanno ni qaba bar dhaabbatani qaba mashallah heddu bareeda. Wani rahmi. Me amma kana akkamitti ilaal kun suuraa kana. Jira jira ammallee andira hidii yabbuuni jaaladha hidiinis bareeda mashallah. Hidii maal jaalaalti ammallee oo itti waliin galle waa'ee intini eddee dhungoo yoom geesse. No jechuun an fuula irra qabee gallaale ka mashallah jechuun funyaan garuu iyyuu gaafas mana oole laa gaafa funyaan qodansa mana oole. Funyaanii rakkoon qabu. Gaafa funyaanii rakkoon qabu gaafa funyaan qodan mana oole. Wanti irraa hafan jiru. Ishi me isa amma kan kee jettu sana fili suuraa isa gaafa paaspoortaa kaatu. Gini bara wallahi garana karooran qabu yeroo. Amma kana hundanuu haasofsiiftee karooran qabu jechuun hin ta'a rabbi aditi. Muudii hin qabu. Kana jala maal godhan muudii isaan danfisaa inshallah. Ijoollee mana kiyyaa xiqqoo muudiin corrobaadha jetti. Muudiin corrobaadha. Yo. Kana si gora. Abbaan abdi naa halaalu abbaan abdi yoo hin ta'a jedhe kun amma face to face abbaa abdi ni heeruma. Hoy abbaa abdi ilaal haati faatee gurbaa kana laallachuu jirti wanti irraa hafe yoo jiraate ilaaliif mee gurbaan kun ilaal. Maal kun meeshaan irra jirtu meeshaan irra namichi garaana qabga. Hayya. Aloo kana dhiisi namichi meeshaan irra jirtu garaana gara ga'u eessa geessi? Meeshaan baabdi kottuu deebii maal jechuudha? والله ورب الكعبة سنجلي. جميل يلا قبا.
Uksum billahi singiliidha warri too beeka katu kun mucaarraa qabame yookiin akkati intiniin jenne godhaara singiliidha. Shamarran lamaan gara tokko aanaa dhiirri lamaan gara tokko aanaa ni jedhaa jiran. No aniifati wal biraa ba'uu hin qabnu haadha faate dhiis. Haadha faate. Ani immoo baabdii qaxxa'uufan. Irraan biraan jirtu. Jinni tu heeru. Ana baabdii qaxxa'uufan. Baabdii kuma kudhanii wallahi kuma kudhanii ne dhiisee qabdusi. Isa walitti akkanaa. Okay baabdii aggor yayyee lama taanee carraa yaalla yoo dandeenye. Yalla. Okay. Guys nun salphisina akka dhiirotaatti mahabaraawwiin dhiirotaa nu bira dhaabbadhaa taata. Wallahi giftarri yana kaaranii deema warabbal kaaba garuu akkasiin godhii ishee abbaa abdii. Aisho maaliif hunduma darbitee jirta haadha faatee keessa yoo dubbisne amansiisuu dandeenya waan kana itti yaadne. Abbaa abdii ta'ee hin diddesaa? Abbaa abdii ta'ee miti gurbaan hin bareeda eeka'e. Kaan fidi ka duratti isan fidi ka mogolee kati gaddatu san. Inna uffata isa dhiiftee bar isa dhiiftee. Garuu homaan jedhu. Fidi ni Saa'u malarraa qaba maataan moo deebitee? Haadha faate. Dhiira gagan argattee naa you are surprised you know at fuddoo booddee waan taateefi keebbata waan ta'eef bakka sirri. Noo kabira tokko jira. Keessa baddee lolti biti abbaa abdii keessa chilitti. Kaasi loltuun achi seennaa nabi ifittuma gubate bakka. Wallahi billahi lachuuyyuu. Dhiira booddee fi fuutee azaan godina haadha faate dhugaa sitti hin galaan. Abduu biyya nyaata wallahi rabbi kakadhe lachuuyyuu jaartii qabdi naan jedhan rabbi kakadhe. Warabbal kaaba namni jaartii qabu jiru uksum abbaa abdii filadhuuf kun qalloodha jettee diddaati waan ta'e wal nan fidaa hoy hin filattaa. Na wallahi keessaan na barreessani. Biyyee haa nyaatu inni jedha. Abbaa abdii ati hin fiigini qorratu jagnaa ta'e taphadhu gisee namni giiftara qabu erbe. Naa bahe kophate. Wallahi abbaa abdii ati hin taatu uksum billaa yeroo namni walitti qabamee naaf kamti na dhiistee baa. Baay'ee akkas wanta akkanaa bareedduu miti abbaa abdii maa nama hormaatu hojjetu. Kun qalloodha na dhiisee deeme. Ababaa kudhan. Ababaa guys. Nama dhibba tokko teessanii akka sana laalinaa taaburaa malee taabu. Ababaa guutaa. Ababaa kudhan guys. Nama dhibba afur.